Fayisaan dhalateera ifa guddaa arganneerra. Waan ani hin jenne yoo ati jette sun naa fidi an jedha. Akka noosisneef abidda akka niisneef ala ala fiilmiin kun keessa beekettiin akka jedhanitti gara miliyoona 3 qabxii 5tti gurgurama. Gammachuu akka ijoollee hin dandeettaa. Fayisaan dhalateera ifa guddaa arganneerra. Inni bara baraan immoo eessoon isaas waaqara mootummaa isaa dhumaan qabu. Inni bara baraan immoo eessoon isaas waaqara mootummaa isaa dhumaan qabu. Inni bara baraan immoo eessoon isaas waaqara. Fayisaan dhalateera ifa guddaa arganneerra. Kabajamtootaaf daawwattoota televezyiinii mo'aa baga ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isin ga'e jecha akkuma yeroo darbee isinitti himaa ture daawwachaa turtanis guyyaa irraa kana keessummoonni koo yeroo isaanii kabajuudhaan naaf argamanii jiru. Hunduma isaanii baga nagaan dhuftan isaaniin jedha. Baguma nagaan eeddaan. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaa keenya jalqabuudhaaf balaachoo wajjiniin waaqayyoon kadhannee jalqabna. Inni waaqayyoon nuuf kadhata sagantaa keenya isaa wajjiniin eegalla. Sagalee waaqayyoo barree dubbisa obboleessi keenya. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irra jiru nan dubbisa maqaa waaqayyoon. Mucaan nuuf dhalateera, ilmis nuuf kennameera. Humni mootummaa isaa gatiittii isaa irra jira. Maqaan isaa Gorsaa, Jinkii, Waaqayyo Jabaa, Abbaa Bara Baraa, Hangafa Nagaa ni jedhama. Haleluuyaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Oo waaqayyoo guddaa. Mucaa nuu kennite. Inni mucaa ijoollee miti. Inni ammoo waaqa. Ameen. Waaqa jabaati. Waaqa gorsaati. Waaqi gorsaa ammoo ijoollee ta'ee ilmaan ta'ee nuuf jedhee dhalate. Ameen. Nu barsiise. Waan kan kee karaa kan kee nu garsiise. Ammoo nuuf jedhee masqala irra du'e. Doota irra kaa'e. Inni jabaadha. Ameen. Arra ammoo waan kan nama barbaaduuf ka dhufe. Nama kabbade barbaaduuf ka dhufe. Nama fayyisuuf ka dhufe. Balleessa keenya fudhate. Inni ammoo nu fayyisee jira. Kanaaf namichuuf waan qophii kan mo'aa televezyiinii irraa ka argu akka fayyu akka jireenya argatu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kadhanna. Ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Fayisaan dhalateera ifa guddaa arganneerra. Egaan hordoftoota televezyiinii mo'aa mana keessan teessanii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nu wajjiniin ayyaanessaa kan jirtan akkuma argitan keessummoonni koo mimmiidhaganii qophii ayyaanaa kana nu wajjiniin ayyaanessuuf dhufanii jiru. Kanatti fufuudhaan namootni dhufan kun waan garaa garaa qabatanii dhufanii jiru. Namooti isin argitan kun
Balaachorraa yoon kaase mootii kolfa addunyaati sanatti aansuudhaan riikardoota gurguddaa addunyaa kanarratti riikardoota hedduu cabsee jira sana afaan isaarraa dhageenya. As gamana yoo deebitan immoo faarfataa Eliyaas Bantii namoonni baay'een keessan kan beektan faarfannoota garaagaraa faarfannaa isaatiin akkuma eebbifamtan. Itti aansuudhaan artist Masaluu yookaan Funye bagana gaanifte. Bagana gaanna eegda. Asii immoo komeediyaan Jaalalwaaq jiraa jedhama. Innis taphoota garaagaraa nuuf qabatee dhufee jira. Jara kan hundumaan ammas irra deebi'uudhaan bagana gaannuftanii jedhaan. Bagumna gaanee. Egaa jarri kun akkuma nama dubbadde wantoota garaagaraa nuuf qabatanii jiru. Mee Eliyaas gitaara isaa sirreeffatee jira. Faarfannaa yeroo ammaa kana kaasettii irratti hin baane isa kan dhuunfatee faarfannaa jedhu namoonni hedduun ittiin eebbifamaa jirtan isa erga nuuf faarfatee booda gara qophii biraatti itti fufna. Kallattumaan gara Eliyaasitti. Mul'ata dhumee abdii awwaalame haaresee obsa nyaatamee karoora karaatti hafee ceesisee mo'ee booji'ee jireenya harkaa kootti deebisee an kan koo miti kanaafan waa'ee koo isaaf dhiisee mul'ata dhumee abdii awwaalame haaresee obsa nyaatamee karoora karaatti hafee ceesisee mo'ee booji'ee jireenya harkaa kootti deebisee an kan koo miti kanaafan waa'ee koo isaaf dhiisee barri kun kan isaati umurii naaf kennee dabalee guyyichan yaadadha iji sammuu kootii ni arga malee barri kun kan isaati umurii naaf kennee dabalee guyyichan yaadadha iji sammuu kootii ni arga malee naatti dhiyaata hafuura koo caalaa natti aanaa oo kabajama sansakaan koo isaan eegama sichi ana miti isatu na keessa jiraata oo anko kallattiidhaan gooftaa ilaallata sichi ana miti isatu na keessa jiraata oo anko kallattiidhaan gooftaa ilaallata isa kan na dhuunfatee an qabeenya waaqayyooti ani saafan waadaa seenee jiraadhees du'ees kan isaati isa kan na dhuunfatee an qabeenya waaqayyooti ani saafan waadaa seenee jiraadhees du'ees kan isaati naatti dhiyaata hafuura koo caalaa natti aanaa oo kabajama sansakaan koo isaan eegama sichi ana miti isatu na keessa jiraata oo anko kallattiidhaan gooftaa ilaallata sichi ana miti isatu na keessa jiraata oo anko kallattiidhaan gooftaa ilaallata isa kan na dhuunfatee an qabeenya waaqayyooti ani saafan waadaa seenee jiraadhees du'ees kan isaati isa kan na dhuunfatee an qabeenya waaqayyooti ani
saafan waadaa seenee jiraadhees du'ees kan isaati. Naatti dhiyaata hafuura koo caalaa natti aanaa. Oo kabajamaa sansakaan koo isaan eegamaa. Naatti dhiyaata hafuura koo caalaa natti aanaa. Oo kabajamaa sansakaan koo isaan eegamaa. Sichi ana miti isatu na keessa jiraata. Oo waa'een koo kallattiidhaan gooftaa ilaallata. Sichi ana miti isatu na keessa jiraata. Oo waa'een koo kallattiidhaan gooftaa ilaallata. Fayyisaan of dhaalateera, ifa guddaasaa arganneerra. Namoonni baay'een yeroo tokko akkas jedhu Eliyaas faarfannaa ni barreessu jechuun itti fayyadamu. Eliyaasumti mataa isaa guuboo jechootaati jedhu namoonni. Jechoota itti fayyadamtu faarfannaatti gara faarfannaatti deebistee gaafatti faarfattu baay'ee jireenya namaa jijjiira. Waaqayyo si haa eebbisu. Kallattiimaan gara balaachuu gaafa dhufu Waaqayyo iddoo gadiitti akkasi kaasirratti maal keessumaa dhukkuba HIV irraa fayyuun kee dhugaa mosoo? Dhugaa waaqi boolla keessaa baasa. Kan ammoo ammaan tana akkuma boleessi kenna faarfataan Eliyaas faarfate an qabeenyi isaati. Gooftaan Yesuus Kiristoos waaqa ta'ee jaba ta'ee dadhabbii odoo hin qabiin akkasumatti olii gad maaliif bu'ee yoo'en nama akka kiyya boolli keessa ka keenya boolli keessaa baasuuf fayyisuuf. Kanaaf dhiigi kiyya hammaateenaan dootiin narra dhufteennaan dootii keessaa Yesuus Kiristoos du'ee na fayyisee ammaan kana abbaa ijoollee 5. Kanaaf galanni isaa haa ta'u. Ameen. Itti dabalataan nuti as keessaa hin bahin kitaabni yeroo wayii waa'ee keef biyya alaatti barraa'e tokko akkas jedha. Nama du'arra dhaabatee kolfee jedha. Maal jechuu barbaadaniiti? Warri waan kan beeksisuu waan fedhan akkuma jedhe namni HIV'n qabamee Afrikaa keessaa yookaan Itoophiyaa keessaa ka jiru ganni 7 callaa jiraachuu danda'a jedha. Warri hakiimotee akkan jedhee lallaba. Ammaan tanaaniti duri ganna 20 waggaa 20 dura jechuudha. Waggaa 15 gaditti akkan dubbatan. Namni HIV qabate qorsi hin qabu. Afrikaa keessaa yookaan Itoophiyaa keessaan ka jiru waan nyaatu yoo argate ganni 7 callaa jiraataa jedhanii. Yoo baay'ate ganna 7 jiraataa. Yoo akkam nyaata argate sunuyyuu nam nyaata argate. Biyya hiyyeeyyii waan taaneef. Hiyyeessi hunduu jira. Kanaaf hiyyeessi akka hin doone gooftaan Yesuus Kiristoos hiyyeessaaf du'e. Hiyyeessa ammoo jechuun nama waan nyaatuuf waan uffatu ka dhabeeniti. Hiyyeessi ka abbaa hin qabne. Abbaa jechuun ammoo abbaan laf kanaan ka jiruunita. Akkam abbaan jabaan illee yoo jiraate ganna gam 80 90 100 jiraachuu danda'a. Yoo jiraate illee inni dadhaba. Akkuma matsaafi qulqulluu jedhu gooftaa Yesuus Kiristoosiin gooftaa jaba, abbaa jaba. Maaliif jaba taa'e? Addunyaa kan keessaan jabaan du'e kakaa'e hin jiru. Jabaan namaaf jedhee ka du'e hin jiru. Jabaan ka jaalalaa jedhee ka du'e hin jiru.
jaba ka jennu maan nam ka ejjees callaa ondoo hin ta'in jabaanit ejjees wallaala nami nama ejjees wallaala akkamiin jabata nami namaa du'e ammoo nam ta'e waaqa ta'e nam ta'e kanaafi galanni isaaf haa ta'u nami cuftinuu waan kana dhageettan dhugaa dubbachuu jirra warri ammoo waan kana beeksisuu fedhanii akkamitti kolfuu dandeette jedhanii naan gaafa sani HIV kan na qabatee jira matsaaf qulqulloo psychology ka jedhan matsaaf ka sammuu gargaar odoo dubbisuu jiru matsaaf keessa nami ulfin baatee ka deemu cuftinuu garkii haa dhufu ulfin jechuu ulfinna ka jireennaanit ulfin hamtuu ulfaa hamtuu rakkoo jechuu gaargala rakkoo qabatee dhukkubu qabatee ka jiru rakkatee ka jiru deemaa ka dadhabe du'uuf ka ga'e garkii haa dhufu an isarra fuudhaa jedhamadhaafi anammoo dhugaa mani kee gubatee jira ibiddaan bisaan lolaat balleessee jira waan qabu ammallee HIV na ijjeesuuf jireenyi kiyya akkum jiru akkan ta'ee jira matsaafi kun maan dubbachuu jiru dhugum waaqa yoo taate na fayyisii jedhe angaafas inni waaqa an waaqaa miti yoo jedhellee inni waaqa nami cuftinu inni waaqaaniti ijoollee diqqollee yoo jedhe inni waaqa jabaa addunyaa kana afaan isaaniin dubbate haa ta'u jedhee ennaan ta'e haa ta'u jedhee ennaan kuno ta'e kanaaf waan kana matsaafii Iyyoob keessaa akkan jedha Iyyoob 5:22 badhiisaaf beela keessa in kolfitaa badhiisaaf beela keessa in kolfitaa bineensa caakkaa hin sodaattuu jedha kun olaal eenyu jiraate ennaan abbaan mana keessaa jiraate ennaan minishir qabatte moo kalaashi qabatte moo maaniif bineensi hin sodaattu maaniif badhaaf beela hin sodaattu fula waaqi jiruun daani'eel faa ibiddi keessaa seenanii ibiddi hin sodaanne nyeenci waraabees hin sodaanne kanaaf akka hin sodaanne hin tochu maan inni jabaa ati kan gara kolfaa dhufte isa booda jechuudha erga gooftaa fudhattee booda kolfa kan jalqabe yes sana booda nama du'arra dhaabatee du'atti kolfe akkamitti kolfa kan kaaste jedhanii ennaan waan kan odoo matsaaf qulqulloo dubbisuu jiru nami waaqa wajjin taa'ee badhaaf beela keessa in kolfaa bineensa caakkaallee hin sodaatu ka jedhu waan kan laalee ennaan dhuguma waaqi akkan tocha meena kolfisiis jedheennaan duratti kolfuuf gooftaa Yesuus Kiristoos fudhachuu mal nami gooftaa Yesuus fudhat yoo fudhat maan jechuu fudhat waaqayyoon guddaan waan tokko nuu kennan waan sii kennan yoo fudhatta maan taata gammadda gammachuun sirraa dhufta warri firinjootii akkan jedhanii barreessan the joy of salvation daawit illee akkan jedhee jire gammachuu fayyummaa fayyummaa jechuun dhukkub callaaniti dhukkub callaaniti fayyummaa jechuun nami dootirra deemuu jiru nami bala keessa deemuu jiru nami gari biddaa deemuu jiru deebi'ee jireenya ka waaqayyoon qopheesse olitti ka jiru waan kan argachuu jechuu xalayaa kanaa argachuu jechuu eeyyama kanaa gara waaqaa argachuu jechuu gammachuu guddaa guyya sun in gammaddaa guyya sun in gammaddaa addunyaan bilaash akeermaafiish jedha warri akkasumatti ta'anii caati nyaatanii ilkaan obbaayina anu caati nyaachaa ture duratti akkasitti ture jira gan warri waan sun keessaa taa'anii dadhabanii addunyaan illee hobbaate jireenyi illee akkasumatti deema irreen namaallee inum dadhabde
Miraagummaan illee yoo miraagaa yoo taatellee yoo kaa'im taatellee jaarsa taate hin dadhabdu. Wanni cuftinuu hin qabama. Gad deema. Gad hin deemneen gammachuu fayyummaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ka argan. Ameen. Ameen. Kabajamtoota dhaggeeffattoota yookaan hordoftoota televezyiinii moo ammas qophiin keenya akkuma itti fufeetti jira. Mana keessan teessanii nu hordofaa kan jirtan qophii keenyatti isinis bashannanaa isiniin jenna. Waan nyaatan waan dhugan hundumtuu guutuudha. Qophii kana akkasittiin akka bareedu kan nu taasisan uffata aadaatiin akkasittiin miidhagnee akka dhiyaannu kan nu taasiste obboleettii keenya Eelsaadha. Akkasumas immoo diikoorii garaagaraa hojjechuudhaan kan akkasittiin nu miidhagsite immoo obboleettii keenya Caaltuudha. Akkasumas immoo manni nyaataa aadaa Ogeetti naannoo Agamsaatti kan argamu yookaan Markaatoo nyaata garaagaraa ayyaana fakkeessuudhaan wanta garaagaraa kan qopheessaa jiran isaanii. Isaan kan hundumaa galateeffachaa ammas sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Rafael Taboy. Asaan balaachuun nutti tole dhaggeeffachaa hin jira. Baay'ee. Gara funyeetti gaafa nufu funyeen yeroo darbe fiilmii weebbisiiste turte. Maqaan fiilmii kanaa Saa Ibidda Dhaluudha. Sirriidha. Saa Ibidda Dhalu. Akka hin hoosisneef. Abidda. Akka hin hiisneef. Ala. Ala. Akka hin hiisneef. Ala. Maal jechuudha? Egaa akkuma atiyyoo jetteetta akka hin hoosisne abidda. Akka hin hiisne ala. Idduutti haati rakkatte jechuudha. Fiilmiin kun keessa beekettiin akka jedhanitti gara miliyoona 3 qabxii 5 gurgurama. Miliyoona 3 waan hin beekneef egaa warri miliyoona beekanii haati ilmaa mana. Nama lakkoofsistee jechuun nagaa yoo fi dadhabdee nama lakkoofsiste. Egaa hanawwite nafu fiilmiin Oromoo gaaf tokko isarran gaha. Amma garuu. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Hordoftoota keenya akkuma beektan funyeen hojiiwwan koomeedii garaagaraa fiilmota gurguddaa akkasumas diraamaa walitti fufiinsaan TV garaagaraa irratti hojjetti. Isheenis akkuma irraa dhageessan fiilmiin sheegaa amma guutummaa Oromiyaa keessa biyyoota garaagaraatti agarsiifamuuf deema. Asumaan akka laaltaniif isiniin jecha. Amma immoo mirga kun taa'ee kan jiru koomeediyaan Jaalal Waaqjiraati. Jaalal iddoowwan garaagaraa irratti namoota bashannansiisuudhaan beekama. Qophiiwwan garaagaraa irratti akkasuma jechuudha. Ijoolleen keessaa, nama gurguddaan keessaa, nama machaa'ina keessaa wanti inni hin keessine hin jiru. Mee isaan keessaa amma tokko dhaggeeffattoota keenya yookaan hordoftoota keenya arganuu afeertee booda gara qophii biraatti ceena. Tole akkeessu nana keessa. Egaa waa baay'eetu jira. Isaan kana keessaa gaaf tokko ijoollee xixiqqootu wal loltee ijoollee xixiqqoon namni 2 wal lolanii isa booddee isheen tokko rukutti. Gaafa isheen rukuttu Lakii bujaa nadhiisimoo lakii bujaa nadhiisi garuu ija kee keessaan si baasammoo mammaa kee sodaadhee jimoo si sodaadhee. Ittiin jettee naan isheen sun immoo deebiftee Ooyi aduma adda tolaatte bitti kolfaa aduma adda tolaatte adda tolaachaa jirti mooyi. gaafa isheen ittiin jettu isheen sun immoo deebitee Arranti dhiire malee barimmoo tinniisu barimmoo dhaadha'ee lafatti si dabalatiin ajjeesa barimmoo wanti ni ilaalamoo barimmoo yoo si ajjeesite qooyi. ittiin jette. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya mana keessan teessanii baay'ee akka bashannanaa jirtan abdii guddaan qaba. Mee amma immoo kallattiidhumaan faarfataa Eliyaas Bantiittan isin deebisa. Eliyaas Bantii wanta tokkotti amanaa jedhu faarfannaan maqaan Waaqayyoo keessan jiru faarfannaa miti. Dhugaa moo soba? Maal jechuudha?
abbaan dhimmaa yookaan gulummoon faarfatamuu qabu. Gulummoon kun nama baay'ee hin galu yoo ta'e saabjektiin faarfatamuu qabu yoo keessa hin jiru ta'ee abbaan faarfatamaa jiru hin beekamu jechuudha. Yeroo baay'ee faarfannaa baay'een bamaqaadhaan kan isaan faarfataman. Bamaqaa jechuun keessa beekettiidhaan? No, bamaqaa jechuun pronoun jechuudha. Pronoun isa ishee isa situu siif kan kee jechoonni jedhaman jiru. Maqaan jalqaban dhaabne taanaan eenyuuf akka inni jedhamu hin beekamu jechuudha. Siifan kenna kan keeti ati guddaadha ati jabaadha ati jettee gaafa dubbattu jalqaba yookaan gidduu keessatti yookaan dhumarratti abbaattiin jechaa jirtu sana in ibsine taanaan namni walii isaan jechuu danda'a jechuudha. Ansi malee hin jiraadhu ati qabeenya kooti ati ulfina kooti ati miidhaga kooti ati jettee waan baay'ee jechuu dandeessa namaanis. Abbaattiin jechaa jirtu sana faarfannaa tokkootuun fixin maqaa dha'uun dirqamadha. Akkasiin ta'u taanaan namni waliisaaf jechuu danda'a jechuudha faarfannaa kana. Waliisaattiin faarfachuu danda'a. Waliisaaf jechuu danda'a. Kun gaafa faarfannaan barreeffamu eeggannaa ta'uu qabudha. Inni kan biraan faarfannaa abbaa humna argee faarfachuu hin danda'u. Kana jechuun humna isaa dhabaa jechuu miti. Faarfannaa faarfachuu dursa kan dursu tokkotu jira. Faarfannaa attam bareedu barreessuun hin danda'ama. Yeedalloo attam bareedu qopheessuun hin danda'ama. Muuziqaa attam bareedu hojjechiisuun hin danda'ama. Garuu wanti isa dursu tokko jira. Jalqaba namni faarfannaa barreessu kun kan Waaqayyoo ta'udha. Namni sun kan Waaqayyoo miti taanaan macaafa qulqulluun bitatu jira. Dubbisa namni. Hin dhagaas. Kanaaf faarfannaa keenya jireenya keenyatti dursuu qaba. Erga Waaqayyoof jiraannee booddee erga dhuunfaa Waaqayyoo taanee booddee faarfattoonni erga dhugumaan kan Waaqayyoo ta'anii booddee faarfachuutu isaanirra jira. Akkasiin ta'u taanaan faarfannaan eenyuyyuu faarfachuu kan danda'u tokko miti. Walgahii kamittiyyuu faarfatamuu kan danda'u tokko miti. Bakka itti faarfatamuu qaba, nama kennamuuf qaba, abbaa faarfatamuuf qaba jechuudha. Amma faarfannaanii amma jiran faarfannoota hedduu yoo ilaalle persentiidhaan yookiin persentii hedduun maqaa atamma jettu kana maqaa Waaqayyoon waaman. Amma faarfannoota kanaan maal jenna? Faarfannaadha moo faarfannaa miti jenna? Waldaan kiristaanaatti tajaajilamaa jirti. Namni hundumtuun faarfata ittiin eebbifama. Faarfannaadha moo faarfannaa miti jenna? Immoo maqaa biraa laannaaf. Nama dhukkubsa gaaffii kenna. Deebisuun hin ulfaata. Sanyima fiilmii funyee ta'a kun. Faarfannaa miti jechuuf faarfattoota barreesse. Faarfannaadha jechuuf immoo ulaagaa faarfannaan guutuu qabu hin guunne. Kanaaf fiilmii funyee goonee darbinu. Garuu gabaabaatti faarfannaa miti jechuu dandeenya. Faarfannaa miti jechuu dandeenya. Namichi sun faarfataa Eediyaastu jedhe sammaa malee nuun hin jedhe. Ittiin gaafatama. Nama biraa wajjin akka walitti hin buufne faarfattoota hedduun nu daawwachaa jira amma siin gaafatu malee nuun gaafatan. Waa'ee faarfattootaa fi asitti amma waa'ee faarfattootaa yoo dhiisne gaariidha. Maaliif anuu ofii kootii faarfannaa keessatti barreeffamuusaa yookaan faarfatamuusaa dogoggora jedhee fudhadhe qaba. Fakkeenyaaf boroonan ta'a balbalaan hin banadhu faarfannaa jedhu boroonan ta'a balbalaan hin banadhu waan jedhu wayii qabdu. Faarfannaan kun namoota baay'eetu jaallata. Garuu ulaagaa amma jetteen sirrii moo sirrii miti? Rakkinuma koon faarfadhe normaali. Rakkina koo bareechima faarfadhe dhibee koo bara sana keessa ture. Dhugaama seenaa dhugaadha kun. Dhukkuba koon bara sana qabu tokkotu nambisi faarfannaa sana keessatti faarfadheera. Karaa lakkuu gidduu dhaabattee? Eeyyee. Karaa lakkuu gidduu dhaabattee hin bu'aa. Kanaaf amma faarfannoon akkas akkasii kun rakkina keenya faarfachuurraa akkuma obboleessa keenya yoo jedhe gaariidha moo abbaa keenya yoo jedhe
Akkuma balaachoon jedhe noormaalii rakkina keenya irra dhaabannee waaqayyoon faarfachuutu nurra jira malee rakkina keenya baannee addunyaadhaan naaf argaala rakkinni koo kana inni faarfachuun keenya rakkinicha faarfachuu ta'a. Kanaaf wantoota akkasii kana sirreessuun dirqamadha. Akka nuyi dogoggorru kan godhe garuu anas dabalatee faarfattoonni kan biraan akka dogoggoran kan godhe barumsa ga'aa dhabuu keenyadha waa'ee faarfannaa irratti. Namni xiyyeeffatee nu barsiisee hin jiru. Numa kanannee faarfannaa waaqayyoo nuu kenne nuun barbaanne barreessinee faarfachuu jalqabne. Kun sirrii miti, kun sirriidha. Akkasittiin barreessi, akkasittiin faarfadhu namni nuun jedhan jiru. Fudhannee gaafa waldaadhaan nu hin boossisa taana hunduma bo'a. Inni ilchiisa taana hundumatu ililcha. Inni utaalchisa taana hundumatu taala. Inni jilbeenfachisa taana hundumatu jilbeenfata. Maaliif akkas jettee namni nuun jedhan jiru. Namni nu harkaa gaafa fudhatu immoo sirrii nutti fakkaate keessumaayyuu gara sanarra beekamtii argachuun kaasatti baay'ee gurguramuun gaafa madaa namaatti bubuutu dhibee namaa dudubbattu dhibee hawaasaa dhibee biyyaa gaafa faarfattu kana kiristaanonni sirba siyaasaa dhaggeeffachuu barbaadanii akka ishee wallaalanii isa kana dhaggeeffatu jechuudha. Maaliif karaa argatanii wanta ta'eef faarfataatu barreesse wanta ta'eef. Kanaaf dogoggorri kun amma maaliif dogoggorree hin jennu asitti. Garuu maaliif itti fufnaa jechuu danda'u turre. Okay, amma faarfataan kamiyyuu dhimma kana keessatti of eeguu qabaadha. Kanatti jettu. Seera tamma jettu kana keessatti of eeguu qabaadha. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota daawwattoota keenya mana keessan teessanii qophii ayyaanaa nu wajjin kabajachaa kan jirtan waan nyaatan waan dhugan waan ittiin bashannanan hundumtu mana kana keessa guutuudha. Isinis mana keessanitti bashannanaa nyaadhaa dhugaa dhoowwaa tokko malee nuun qophii baay'ee qabannee jirra. Ammas kallattiidhaan gara Balaachootti hin deebi'a. Yeroo darbe yeroon mana barumsaa kee dhufe wanta hedduu na argisiisaa turte akkuma uummatattis beeksisaa turre. Mana barumsaa kolfaa qabdu. Kolfi naachuraaliidha yookaan uumama. Kolfa barsiisuu maaliif barbaachise? Namni tokko gaaf kan kaasuu danda'a maaliif baratanii jedha. Amma fakkeenyaa qilleensi akkasumatti jira. Qilleensi waan uummataati. Qilleensi kana ammaan tana addunyaa keessa qilleensi nurra baduu jira. Qilleensi kana eegachuu malee, muk dhaabuu malee, hafuura hamaa lafaa balleessuu malee jedhanii amma barsiisuutti hin jiran. Barsiisuutti hin jiran. Barsiisuu jiran. Qilleensi eenyutuun waaqattuun namum cufaaf kenna. Kolfaallee namum cufaaf kenna. Kolfaallee namum uummata cufaaf, nam cufaaf, gos cufaaf, amantii cufaaf. Waan kana nami jireen keessaa dhaba. Jireen keessaa akkamitti dhabaa yoo jedhan akki inni dhabu hedduu. Akki inni dhabu. The way he lose it. Amma fakkeenyaaf bisaan dhufuu jira. Bisaan ka dhufu karaarra wayitti wanni waan bakeessu yoo seene itti qabatee naan bisaan cilli jedha. Naan gaafas maan tochan. Nama bisaan hojjatu nu barbaada jedhanii asii achi ceenee namu sun finneennaan nami sun ammoo ogeessa waan kana gas godhee hiikee keessa wayitti cufee ka jiru waan sun baasee nam bisaan waan dhibiin hin tolchine waan karaa keessaan bisaan dhuuf ka cuuf karaarra kaase jechuudha. Kanaaf nullee namoonni addunyaa kan dhufanii daa'im ta'anii in kolfan in bo'an yoo bo'anillee deebi'anii kolfan kan guddachaa deemaan ammoo boottiin guddachaa deemti dallansuun guddachaa deemu hammeenni guddachaa deemu akka ijoollee in taphatan akka ijoollee in kolfan gooftaa Yesuus Kiristoos maal jedhe eegi akka ijoolleen in ta'an mangista samaatti in argattanii jedha. Yoo akka ijoolleetti gadi of hin deebisu. Gammachuu. Akka ijoollee hin dandeettaayyuu.
Akka ijoollee jechuun fakkeenya reefuu maan jedhe ijoolleen lamaan wal diddee bakka wal dhaante yoo wal dhaamdanne ijoolleen dhiqaan ammallee deebi'anii maan ta'an in araaraman akka ijoollee yoo ta'an hamtu keessaa hin qaban jechuudha. Kanaaf namni guddachaa deeme hammeen keessa qabaatee jireenyi isaa hammaachuu jira. Kanaaf waan kan barachuu malee akkuma waan qilleensaa waaqi uumee ennaan uummat kana haa eeggannu mukaa dhaabnu duri abboonni keenya firinjiin odoo hin dhufiin odoo hin barsiisiin warri hin beeka muk dhaaba bisaan eega eel qota waan tochi hin tocha. Ammaan tan ammoo jireenyi jijjiiramee ennaan qilleensi jijjiiramee jira dhukkubi dhufuu jira. Hafuuri nurra cituuf ga'ee jedhanii lallaban. Hafuuri akka hin cinne muk dhaabna jedhanii akkasii miti. Akkum sun ammoo kolfii namaa fayyinni kenna. Fayyinni kun ammoo inchisi sammuuf nafaaf fayyin kenna. Akka walitti dhufnu tocha. Akka wal jaalannu tocha. Akka gammannu tocha. Akka dhiigi keessa deemu tocha. Akka dhukkubin nuti hin qabneef dhukkubin nu qabellee akka dafee fayyu hin tocha. Kanaaf nan barsiisuu mala. Achi keessa saayinsiin hin jira, jireenyi aadaan hin jira. Aadaa keessaan jaarroleen kolfiita ganni hedduu hin deemti, hin hojjatti, hin taphatti. Wanni kun maal nu garsiisa? Aadaa keessaa namni fakkeenya nami kolfu jechuun machaa'anii kolfuu miti. Nami machaa'ee hin kolfa. Machaa'ee kolfuun aynat lamaa qaba. Tokko ammoo akkuma uummata waaqni nuu kennee naan nam ulfeessitu nam jaalatta akkasumatti laaltu obboleessi faarfata akkam jirtu nagaa jirtu jettee akkasumatti jettee. Kolfi akkanaan kun anamma koomedii hin dubban akkasumatti obboleessi kee bakka jaalatte waan waaqayyoon dubbate na faarfanni isaa akka malee waan mi'aawu waaqum guddaa kan nu uumu faarfa. Ammoo waan nu barsiisu uf akka laallu nu faarfachuu jirra. Waaq faarsin moo muk faarsuu jirra. Ayyaan faarsuu jirru moo sheexaan faarsuu jirru moo akkamitti gargar hin beekne. Yaa gooftaa koo gooftaa eenyu maqaa waaqayyoon eenyu gooftaa Iyesuus Kiristoos kan nuuf jedhee dhalate. Yoo akkas sirreessanee beeksine akka malee dammoo ufitti dhufuu dandeenya. Waan akkuma inni barsiisa waan kolfaa ammoo waan hin barsiisa. Akkamitti baradhee barsiisa. Jireen keessaa baradhee aadaa keessaa baradhee matsaafuun keessaa baradhee waan kan deebi'ee ala deemee leenji fudhadhee ammallee deebi'ee leenjisee waan kan saayintistiin maan jedhaa jaarroleen maan jetti aadaan maan jedhaa namni duri akkamitti ilaalan fakkeenya jechi tokko jira midhaan jechuun sagalee waan nyaannu waan nyaataa dansaarra fuuli dansaatti gooma. Kafat fiituu akkum jedhu. Kanaaf akkamitti gooma. Nam fayyisa. Akka waan nyaattu nyaattee sirra deema. Ammoo ka sirra hin deemne laphee keessaa ka seene dhiig keessaa ka seene keessa akka gammadu akka jabaatu ka tolchu kolfa. Kanaaf waan kan nami eegi hin baranne yoo deede akkum qilleensa afurii nurra ceetuu fi isheenna. Kanaafiyyuu qilleensa faalame kana muka dhaabuudhaan wantoota garaa garaatiin naannoo faaluu dhiisurraa of eeggachuun qulqullina qilleensaa kumeen nuun immoo sammuu namaa dadhabe kan rakkinaan dhabbata kan amma jenereeshinii yeroo ammaa addunyaan amma keessa jirru kun rakkina gurguddaan faalamee jira sammuu namaa. Nuun immoo saayinsii sana barsiisuudhaan kolfaan sammuu namaa qulqulleessinaa jetta. Waaw. Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Sammuu jallaadheeti.
laphee illee qulqulleessa. Maaliif yoo jedhu akki laphee qulqulleessu yoo ammaan tan afaan kenna bannee haa jennee hin kolfine ije sun oksijin qilleensi seena. Qilleensi kaseen laphee keessa seenee eegitaan akka dhiigi ce'ee dhufee akka mataa dhufu akka miilaa dhufu akka harkaa dhufu in tolcha. Circulation, blood circulation. Wanniin sun ammoo lapheen akka dhooftu tolcha. So namni amma alatti yoo deemu mana hakiimii ka dhufu cuftinu yookaan 75% laphee dadhabbii laphee yookaan stress rakkoo sammuun. Nu ammoo asumatti walitti jaalannee walitti ulfeessanii walitti qabannee walitti haasofnee waan yaada hamtuu nurraa yoo dhoowwine fayyumni keenna itti ka'a. Sun callaa miti. Waaqayyoon waaqa gammachuuti. Waaqi kun nu faarsinu kun nu amanne nu jedhee ka dhalate gammachuu isaanii dhufee jedhanii ka fidan. Maleekaan yoo dhuftu maal jedhe የምስራች ደስታ gammachuu isaanii finne guyyaa gammachuu taatee naan akkanteen akkasii miti gammachuun dhufe olii kanaaf gammachuu sun maaliif deema waan kan asumatti enne gammachuu sun hafuura waaqayyoo wajjin walitti qabata malee hafuurri waaqayyoon gammachuu qulqulluu hin jibbu hafuurri waaqayyoon matsaafa Galaatiyaa keessaa in dubbata Galaatiyaa 5 keessaa hafuurri qulqulluun waaqayyoon is keessaa maan argatte yoo jedhu jaalala argatta gammachuu argatta kolfu dhugaa keessaa ka waaqni nu kenne keessaa gammachuu argan jaalala argan hormoonii nu keessaa ka jiru hormoonii jechuun wanni waan didiqqoon dhiiga keessaa ka jiru hormoonii jenna afaan oromiffaan hin beeku hormoonii sun keessaa white blood cells yookaan yonni didiqqoon adiin dhiiga keessaa ka jirtu akka dhukkuba dhoowwitu akka uf jabeessitu wanniin sun qilleensi nu keessa kaseen nu jabeessa waan kan nami barate akka malee guddisa akka malee laf jijjiiruu dandeenya waraanaaf hin ceenu nami dallan maan ta'a wal dhaanuu dhufa wal dhabuu dhufa dallansuu keessa in baasa kolfi in diqqeessa yoo kolfit gaddee nami akkan jedha aareennaan na aarsiseennaan na dallanseenaan itti dhaye fulaa itti dhooftuun fulaa wal dhaananiin fulaa wal ijjeesaniin akka wal dubbatu ka tolchu kolfaa gammachuu haasaa walitti dhuftee yoo haasofte dhiigi kan kee gaddeen afaan amaariffaan damee faltuu jedhu warri damee faltuun eessa jira mana maarrame yookaan mana hidhaansaa nami cuftinuu hidhaansaa hin seenne malee akkasumatti mataan isaa hidhamee jira akka mataan hin hidhamne akka qalbi kan kee hin hidhamne nami obboleessi isaa ka jibbu nama ijjeese jedha matsaafi qulqulluun ka jibbe nu nam jibbuu hin dandeenyu maaliif yoo jedhu waaqayyoon guddaan nu jaalatee jira kolfii akka wal jaalannu tolcha. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Balaachoon suuraa namaa laalee abaluu akkasitti kolfi abaloota akkasitti kolfi abaluu immoo kolfa akkasii kolfee ilaaluu danda'a. Dhugaa musoo? Suura namuu jechuun amma fakkeenyaa sammuun kolfaa dhugaa hin jirti. Amma fakkeenyaaf funyeen kolfa wayya kolfitu. Kana tilmaamuun hin danda'ama kolfii gara. An amma fakkeenyaa kolfii karaan isaa hin jira. Warri komeediyaan ka kolfan hin jira. Sammuu keessaa fulatanaan hin kolfa fulatanaan seriously in bo'a jedhanii fula boottii namni tokko boo'ee ammallee deebi'ee gar kolfaa dhufu. Ammaan tana yoo warri beeraayi tiyaatira diraamaa wanni wayii qaban
kolfaaf mootii jedhanii. Namni akkam baratu jira. Ammoo wanniin nu barsiinsu ammallee wanniin nu tolchinu karaa suniiniti. Akkuma si garsiiseen obboleessi kiyya argee naga fuudhee jennaan odoo haasa'u jiru kolfii hin dhufu. Odoo taphachuu jiru kolfii hin dhufu. Kolfii sun cabsee deema. Waan sun gargarii hin beeka. Fakkeenya competition jiraatee jennaan namni wayitti fudhatee yookaan alkool fudhatee yookaan fake laugh ta'a. Ka soqaa. Kolfi soqaa. Saaraan illee kolfi soqaa kolfitee jennaan waaqayyoon akkan jira. Maaliif akkan taata? Kolfi akkanaan eessaa fidde? Waan waaqii hin dandeenye hin jira. Ilmaan sii kennaa jaarroftee jennaan kanaaf kolfita jedhee jira. That one is kolfi soqaa. Hin jira ammallee kolfi soqaa. Kolfi soqaa hin beektumoo yes. Saayintistoota hin beekan. Anillee akkuma ogummaa kiyya teeraappisti taa'ee hin beeka. Ammas gara funyeettiin deebi'a. Funyi ammas oduu dhagaa jiru keessaa yeroo dhiyootti talk show yookaan sagantaa guddaa TV foddaa wayitiin as ba'uuf jettaa jiru. Nanniisaa. Maal Ateessa hin sobne. Dhugaadha. Foddaa kamiin as ba'uuf jetta? Foddaa mana kanas ta'uu danda'a. Foddaa waliin. Yeroo ta'uu dubbanna. Mee qabiyyee akkam akkamii qabaata sagantaan keessatti? Komeedii qaba. Keessummaa qaba. Maayimiingii qaba. Maayimiingiin maal ture? Maayimiingiin sagalee malee akshiniitiin waa agarsiisu waa hojjechuu jechuudha. Kanaaf kan kana fakkaata. Xumurameera. Egaa qophoofne dhannoo ifannee seenaa. Habaaboo qaphaana eegaa. Kana maramoo. Fayyisaan dhaalateeraa ifa guddaasaa arganneerraa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya ammas akkuma itti fufeetti jira sagantaan keenya mana keessan teessanii baay'ee bashannanaa jirtan akka bashannanaa jirtan abdii guddaan qaba. Mee ammas karaa Eliyaasitti yeroo deebi'u Eliyaas addunyaa kanarraa maaltu si gammachiisa? Bu'aan baay'eetti bobba'aa oolla. Baay'ee hojjenna deemna. Garuu kan baay'ee na gammachiisu hojii koo hojjechaa yookaan immoo hojjedhee ka'ee waan hojjedhe waa milkaa'eera jedhee kan baay'ee gammadu gaafan jireenya kadhannaa keessa turudha. Jireenya kadhannaa keessa ture waaqayyoon kadhadhee achitti faarfadhee faarfannaa hedduu faarfannaan dhaggeeffadhaan faarfannaa kadhannaa illee kophaatti hin qaba. Kophaatti jechuudha. Gaafa kadhattu yeroo boossus jira. Yeroo boossee kadhattu jira. Sitta dhaa'ee waan baay'ee dubbattee waa'ee biyyaa dubbattee waa'ee sabaa dubbattee waa'ee waldaa kiristaanaa dubbattee waa'ee jireenya kee waa'ee fira kee waa'ee waan baay'ee dubbattee waan baay'eetu sitti dhaga'ame miira baay'ee kompileeks ta'e yookaan miira walxaxaa keessa turtee kaata. Garuu wanta tokkotu sirraa bu'a gaafachee kaatu. Sitti salphata. Wanti sun hundumtuu deebii argateera jedhee ijaan yaaduufanii gaafan kadhannaarra oolee ka'u yeroon isatti dhufeera anaaf gammachuuti. Yeroo gammachuuti. Yeroon sun gammachuu miti anaaf. Gaaffii baay'eedha. Gocha baay'eedha. Waan baay'eedha. Garuu isa booddee wanti jiru baay'ee na gammachiisaan. Baay'ee. Amma mee kanatti fufuudhaanii faarfannaa kee namni waaqayyoo qaba waan hundumaa beeka namni waaqayyoo. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma Eliyaas qophaa'utti obboleessi keenya dabaleen asii walaloo gabaabduu tokko qabatee jira. Amma inni walaloo kana nu dubbisutti Eliyaas immoo faarfannaa isaa gitaara isaa sirreeffata. Kallattiimaan amma gara dabaleetti. Fayyisaan dhaalateeraa ifa guddaasaa arganneerraa. Cubbuun nu liqimsee ija keenya jaamsee
du'aaf nu qopheessee badiisa nuuf dabse. Gaddinee tuuteenyuu abdii homaa dhabnee dhufee nuuf dhalatee gammachuu nuuf laate. Harka keenya qabee ol kaasee nu dhaabe. Iji keenya daamee gara deemnu hin beeknu waa'ee isa borii homaa quban qabnu. Utuma joonjofnuu hidhamnee tuuteenyu dhufee nuuf dhalatee gammachuu nuuf laate. Harka keenya qabee ol kaasee nu dhaabe. Moofaa cubbuuffannee buddeen gaddaa nyaannee gatiin cubbuu du'aa ni duutu jedhamnee oliyyannoon qabu murtoon nuuf laatame. Nuuf dhumatu jennu galmeenis cufame dhufee nuuf dhalatee gammachuu nuuf laate. Harka keenya qabee ol kaasee nu dhaabe. Dhalachuun gooftichaa jireenya nuuf ta'e ba'aa cubbuu keenyaa nurraa lafa kaa'e. Yesus dhalateera gammadaa ililchaa hooqubaa dhiyeessaa galata isaaf galchaa. Yesus dhalateera gammadaa ililchaa hooqubaa dhiyeessaa galata isaaf galchaa. Hooqubaa dhiyeessaa galata isaaf galchaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa. Mudannoo wanta biiftuu jalaa ni beekaa dhumasaa ilaala. Keessi isaa sirriitti madaala. Xiinxalee kaayyoof dhugaan bula. Lubbuu dursee jiraata. Fedha isaa gooftaa gaafata. Dubbachuurra tarkaanfata. Haalaan ol ta'ee jiraata. Kan lubbuu dursee jiraata. Fedha isaa gooftaa gaafata. Dubbachuurra tarkaanfata. Haalaan ol ta'ee jiraata. Kan lubbuu dursee jiraata. Fedha isaa gooftaa gaafata. Dubbachuurra tarkaanfata. Haalaan ol ta'ee jiraata. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa beekaa. Namni waaqayyo qabaa waan hundumaa. Mudannoo wanta biiftuu jalaa ni beekaa. Dhumasaa ilaala. Keessi isaa sirriitti madaala. Xiinxalee kaayyoof dhugaan bula. Kan lubbuu dursee jiraata. Fedha isaa gooftaa gaafata. Dubbachuurra tarkaanfata. Haalaan ol ta'ee jiraata. Kan lubbuu dursee jiraata. Fedha isaa gooftaa gaafata. Dubbachuurra tarkaanfata. Haalaan ol ta'ee jiraata. Ariifatee murtoo hin fudhatu. Booddeetta fee gaabbee hin gubatu. Gatii waan hundumaa ni beekaa.
madaalliin addunyaa isa harkaa ariifatee murtoo hin fudhatu booddee tafee gaabbee hin gubatu gatii waan hundumaa ni beeka madaalliin addunyaa isa harkaa kan lubbuu dursee jiraata fedha isaa gooftaa gaafata dubbachuu irra tarkaanfata haalaan ol ta'ee jiraata kan lubbuu dursee jiraata fedha isaa gooftaa gaafata dubbachuu irra tarkaanfata haalaan ol ta'ee jiraata. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Kabajamtoota hordoftoota televezyiinii mo'aa guyyaa irraa kana akkuma argaa jirtan namootni har'aan keessummaa godhee isiniif dhiyeessee dubbii waaqayyootiinis barumsa baay'ee nama barsiisu nama bashannansiisu qabatanii naaf dhiyaatanii jiru. Akkasumas immoo ayyaana kana sababeeffachuudhaan mana kana akkasittiin akka keessatti qopheessinuuf kan nuuf iyyaman adde Abarraash Gammachuu guddaan isaan galateeffadha. Akkasuma immoo uffata aadaa amma uffannee jirru akkasittiin kan nu miidhagsite Eelsaa Phaawulos jedhamti. Akkasuma manni uffataa ishee yookaan maqaan isheen ittiin hojjettu safuu aadaa Oromoo jedhama. Naannoo isheen itti argamtu naannoo Boolee Mikaa'eliiti. Isheenis baay'ee galatoomittiin jechuun barbaada. Ittaansuudhaan qophii kana qophii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan nyaata garaagaraa nu qopheessuudhaan kan nu gargaaraa jirtu ogeettii jedhamti. Kan isheen argamtu naannoo Markaatoo yookaan Agamsatti gamoo Nigaat Biraan lammaffaa irratti argamti. Namni hundumtuu Markaatoo dhattanii mana isheetii cuukkoo caccabsaa wanti dhibeen jiru ukkaamsaa waan hundumaa qabdi isheerraa nyaadhaa galaa isiniin jenna. Akkasuma immoo mana kana nu miidhagsuudhaan ganamaa kaatee kan nu wajjin dadhabaa jirtu Barruu Dikoor jedhama maqaan dhaabbata isheeti yookaan Caaltu Asaffaa jedhamti. Bilbila kalaa keessaan fudhachuudhaan sagantaa barbaaddan irratti cidha garaagaraa irratti dhuftee dikoorii isiniif gochuu dandeessi. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya ammas mana keessa teessanii qophii ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaanii wajjin kabajaa kan jirtan ammallee qophiilee nama bashannansiisan hedduu qabannee jirra. Hin xumuramne qophiin keenya hamma dhumaatti akka nu wajjin turtan kabajaan isin gaafachaa. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Yeroo kana immoo keessummoota koo kanaaf carraan isaaniif qophaa'ee jira. Carraa sana sinnaaf fidduu. Isa booda carraa isaaniif qophaa'e kana immoo lakkoofsa isaaniin ga'ee obboleessi koo naaf dubbisaa fi waan isin ga'e kana gaafa isin argitan si'a 5 irra deddeebitanii jettu waan isin ga'e kana jechuudha. Nkaasa. Tole maaster Balaachoon kaaseera. Jaalala. Carraa kan hundi isaanii kaasaniiru mee kan maaster Balaachoo Hinbanna. Lakkoofsa tokko. Lakkoofsi tokko akkas jedha. Waanan hin jenne jedheera hin jedhu jette kan naan jedhu fidaa an hin jenne hin jedhaanii jettee tanaan haa jedhu. Jecha kana irra deebitee hin jettu. Waan an hin jenne Bomaan. Jedha. Waanan hin jenne jedheera hin jedhu jette kan naan jedhu fidaa an hin jenne hin jedhaa jettee tanaan haa jedhu. Akkuma naa dhiyaate tochuu danda'a. Akka naa dhiyaatu waan an hin jenne
yoo ati jette sun naa fidi an jedha. Amazing. Faarfataa Iliyaas. Lakkoofsa 3 kan faarfataa Iliyaas. Lakkoofsa Sadii. hallayyaa boollarraa boolla hallayyaarraa. Jecha kana si'a 5 daddaffiidhaan irra deebiin lama sadii. Allayyaa boollarraa boolla layyaarraa, allayyaa boollarraa boolla layyaarraa, allayyaa boollarraa boolla layyaarraa, allayyaa boollarraa boolla layyaarraa, allayyaa boollarraa boolla layyaarraa. Abujjaleera waan hundumaaf abujjaleera. Namni abur hin jenne. Sadii jette. Tokkoffaa. Sadii. Lakkoofsa meeqa? Lama. Lakkoofsa lama kan funyee. Lakkoofsa lama akkas jedha. Qarabaan haadee carabaan haamee lafa tuule. Irranaa deebi. Qarabaan haadee carabaan haamee lafa tuule. Lama sadii si'a 5 jecha kana. Qarabaan haadee carabaan haamee lafa tuule. 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 Ilaali qarabaan haadee carabaan haamee lafa tuule. Qarabaan haadee carabaan haamee lafa tuule. Inaasofte. Akka? Inaasofte. Aariifadhu jedhe. Qarabaan haadee Karabana hade karabana hame lafatule karabana hade karabana hame lafatule karabana hade Gidut karabana hade karabana hame lafatule cara kemudian kau ini fata hamko tu cuma master Najijiraf. Indi. Dubar Si jijjiru? Cuma gue cuci mu. Mo master de. Karena dia gini. Si jijjiran jiran? Jijjir temu? Kayak mau jijjir. Karabana. Abe. Karaban hade. Oke, kunyai servisitera devi lama sadi. Karaban hade, caraban hame lafatule. 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 Sadila. Mali Davisay. Davisay. Si jijjiran nanda? Si jijjiris margaru moera jijjiro jijjiro. Jijjiru fi? Rankisi tu bahasa. Tole, jijjiraf. Cerita lagi. Badadaan. Ishee jira yoo kan himatu. Barbadu. Gaafa jijjiiramu jettee. Barbadu. Sobeeto an barboto enjon. Baanan Irra si deebi'a. Haala tun barreeffadhe. Tinggo apa ya di tongkolnya enjon. Irra si deebi'a. Deebitu silaayu siifatoo. Sadira banawiyya. Barbadu. Silaa kufteera. Jijjiiramte gaaffii jijjiira. Inni immoo mirga jijjiiruu waan qabuuf amma gaaffii gaafatan lama sadii dubbisi. Irra si deebi'a dhaggeeffadhu. Badhaadhaan. Ba'aan.
Bunyi gaafis lammata gaafatamte kana jechuu dandeenye Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. lakkoofsa 5 akkas jedha. Sanyii 5 nyaannee 5 sanyiif kaawwanne. Bishaanas naa butaame. Natti cimaa afuura qubee isaan gadi galagashe barreeffamichuma iyyuu sinuma isaa irra naa deebi'e. Sanyii 5 nyaannee 5 sanyiif kaawwanne. Sanyii 5 nyaannee 5 sanyiif kaawwanne. Sanyii 5 nyaannee 5 sanyii 5 nyaannee Sunshine Simne. Islayu sodaadheera kan hafuura na kutaa hafuura na kutaa. Shanshaniitu itti baay'ate waan ta'eef naaf jijjiiramu gaaffii. Shanshaniitu itti baay'ate. Sadumaa carraasii filaanaa yoo jette badhaasa qaba. Gara qophii biraa. Anuma tuumoo'e beekta. Sanyii 5 nyaannee 5 sanyiif kaawwannee hafuura na kute. Hafuura na kute. Sanyii 5 nyaannee 5 sanyiif kaawwannee. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Jaalaliin qormaata isaaf kenname hin dabarre jechuu dandeenye. Amma kanatti maal gara maaster balaachuutti hin deebi'a. Mee maaster balaachuun gara fuulduraatti maal gochuu yaada? Maal gochuu yaade? Yaadii dansaan yookaan yaadii miraagaan eessaa dhufa yoo jedhan Waaqayyoon yaad kenna. Waaqayyoon yaadi ka kenne akkuma duraan dursee akkuma dubbatte namni addunyaa kan keessaan namni ufii gargaaruun mal. Akkas jechuun ka beeku jira, ka hin beekne jira, ka wallaalee jira, ka jigee jira, ka dhukkubee jira, ka dhabee jira. Kan keessa akka jiruuf takkaayyuu Waaqayyoon guddaan Gooftaa Yesuus Kiristoos ayyaan kanatti yoo yaanne maaliif dhufe yoo yen Matsaafa Qulqulluu Luqaas keessatti boqonnaa 19 maan jedha isattu dubbata Gooftaa Yesuus Kiristoos hin dubbata. Ilmeen namaa qoodii dhufe nama dhabe barbaaduuf akkas jechuun horii dhabe barbaaduuf tisituun horii barbaadde. Inni tisitu kenna. Nu tisuuf dhufe, nu garsiisuuf dhufe, nu barsiisuuf dhufe. Ammallee barbaadu callaa odoo hin ta'in fayyisuuf dhufe jedha. Innaan inni ammoo deeme. Akkamittiin deeme? Jechi tokko durii gaaf tokko akkan jedhee jira. Jetteen jiraattee dhugaa balleessite. Gaaf inni du'een akkam jedhan indoone inkaane jedhan. Inkaane kaa'ee naan nami argee jira. Nami kakaa'e tokkollee hin jiru. Ka dhalat inni waaqa. Dhalatee naan gizee kaa'ee ammoo garsiisa. Fulaan an waraaname kuno laalaa jedhee warra is wajjiin barachuu ka jirtu hawaarayaatiif garsiisee ani hin deema. Deebi'ee hin dhufaa. Akkasuma ammoo hujii namaa ka ta'u nam tajaajilu nam gargaaru isan naa hojjataa jedhee deema. Kanaaf anuu Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilma isaa qabeenya isaa horii isaa naa tochee jira. Kanaaf addunyaa kanaaf mana barumsaa kana akka yuunivarsiitii guddisanii namni akka baratu gammachuun akkam dhufte
gammachuun dhugaa jechuun maal jechuudha? Gammachuun waaqni namaa kenna maal? Itti dhalachuu jechuun maal jechuudha? Itti fudhachuu jechuun maal jechuudha? Kan keessa gammachuun hin jira kolfaa jechuun maal jechuudha? Kolfi akkamitti beekama? Kolfaa fi wanni waan waaqayyoon walitti deema. Waan kan fuula baratan yuunivarsiitii banuuf yaada qaba. Amma ammoo qophaa'u jira, proposaalii qopheessee jira. Laf barbaadu jira, nam barbaadu jira. Waaqni ammoo horiin illee ka isaati, namni illee ka isaati akka hin tocina mana. Kanaaf namni cuftinu akka baratu, ilmeen ka dhuftu, generationiin ka dhufu akka baratuuf akka beeku waan kan banuuf yaada akkana qaba. Egaan kabajamtoota hordoftoota televezyiinii seenaan maaster balaachoo seenaasaa qofa biyyoota deemee wantoota garaagaraa hojjechaa ture badhaasota argisiisaa turan baay'ee isaa dookumenteerii keenya yeroo darbee irratti isin argisiisaa turre seenaansaa sa'aatii 3-4 olitti haasaamee kan miti amma qophii ayyaanaa wajjin turuudhaaf isaa affeerree kanaafiyyuu namoonni warri biraan immoo deemtanii kolfa kana barachuutti sadarra jira saayinsii kolfaa jecha. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Jaalala. Mee qabisa tokko nuuf dabala. Atillee hafuura na kutaa jirtan natti fakkaata. Anoo natti babaayisaa jirta. Man akka dadhabuu wayiis ta'eera. Haa ta'u wanti qabadhee jiru keessaa tokko namicha bartaa tokkotu naannoo Beenishaangul Gumuzii jiraata. Namni kun gaaf tokko magaalaa dhaqee waa bitachuu dhaqa. Waa bitachuu gaafa jedhu waan akka bunaa, ashaboo, waan akkas akkasii ijoollee isaaf bituu gara magaalaa gaafa dhufu hojjetaa wangeelaa tokko argee dubbisee attam fayyaa keetii jedhee gaafa dubbisu namtichi calluma jedhee ilaalee amman waasii badhaasuun barbaada, waasii kennuun barbaada. Inni immoo gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa jireenya keetii godhatteen fudhattaawoo ittiin jedha. Gaafa kana namichi akkas jedha. Hamma gooftaa Yesuus isa jedhu kana ani maal godha amma ashaboo bitachuun dhufee amma ana buna bitachuun dhufe malee ashaboo bitachuun dhufe ijoollee qofa malee waan ati hamma jettu kana anaaf hin hangalu waan ati jettu bajaa jirtu kana amma naangalu amma ni dhiisee ani qabaa godhan dhaqaa jedheetu afaan isaanii akkasittiin haaseetu gara gabaa dhaqa. Isa booda gara mana isaatiitti galee ji'a 2 booddee abjuu argeetu deebi'ee dhufa. Hojjetaa sana barbaacha. Dhufee barbaadee argata. Ayi kaaba sanallee kaabaa ati natti dubbattee amma Yesuus kana maal naa godhanan jedhee maal naa godha Yesuus kana isa natti dubbatte maal naa godhanan jedhee qaabuma sana galgala amma qaaba mana koo galu akkasuma haadha manaa koo buna tambisee azoollee qosi jira akkasuma buna kanallee dhunnee isa booda kaabaan dhaqee naarraafu habjuu keessaa Yesuus isa jedhan kana namicha diimaa guddaa tokko natti dhufe laakiin kaaba ilaalu ija koo keessa nan sodaadhe amma kaaba sodaadhe amma kaaba ganamaa lafi bari'u akkasinaan jedhe namicha isaa naa argeessan akkasinaan jedhe ani nagaa jeeti kana kan nagaa si jennu nan jedhee kaabaan irribaa nan ga'u turaadha mana koo wajjin nagaa hin qabu azoollee koo wajjin nagaa hin qabu waan nyaatu hin jiru mana keessa akkasuma ijoollee qoonqoo dhumeera. Amma garuu itti kana kaaba Yesuus kana na arge laajiin amma nama na godhufte hunduma Kadiir boobee Kadiir boqqolloo Kadiir saliitii Kadiir hunduma Kadiir halleluuya Kadiir. Kadiir jechuun baay'ee danuudha jechuudha. Hundumtuu mana guutuudha. Mana guutuudha. Kadiir halleluuya Kadiir. Amma yuu Kadiir halleluuya Kadiir. Fayyisaan of dhaalateera ifa guddaasaa arganneerra. Egaan kabajamtoota hordoftoota televezyiinii ammallee qophiin bashannanaa keenya akkuma itti fufeeti jira. Ammas mee gara maaster Balaachooti hin deebi'a. Fedha keetiin nama baay'ee si jaallattuuf si ajaa'ibsiifatu tokkotu as dhufee jira. Yeroo baay'ee bakka itti si argitu baay'ee feeti.
hojiiwwan kee hedduu ajaa'ibsiifatti lafa kana dhuftee jirti yoo fedha kee teessee yaa dubbistu. Yeena haa dubbistu. Anillee hin dubbisaa. Boontuu. Yooyyaa. Kam? Nagaa jirtu? Eenyu jedhama? Boontuun jedhama. Ambaraachoo jedhama. Boontuu jechuun maal jechuu? Boontuun boonsaa dhala Oromoo jechuudha. Akkas. Horii buli jiraadhe. Sagalee kaasee kolfuun danda'u garaa kun. Akkas. Jiraadhe. Injaan kun hojjetu. Sibira baratti maashan. Na biraan baranne. Man keessa baratte. Wayyo garaa koo gaawwan qayyo. Wayyo. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota televezyiinii mo'aa qophii keenya gara goolabuutti dhufaa jirra. Keessummooti koo na kabajanii iddoo kana dhufanii akkasittiin qophii bashannanaa akkasii qophii nama barsiisu akkasii na wajjin qopheessu isaaniif ammas baay'ee irra deebi'ee isaan galateeffachuun barbaada. Kana taasisuudhaan immoo yeroo nuti itti laaqana nyaannuudha. Ogeettiin asirfachi jechuun akkuma maqaa isheetii ogeettiidha. Ga'ee wantoota hundumtuu nuuf qophaa'ee jira. Amma yeroo kana immoo bulbulli dammaallee jira. Waan nama macheessu miti yaaddeedha. Wantoota hin qophoofne hin jiru. Keessummaa koo akka naa keessumsiiftan isin gaafadha. Tartiibaan kaatanii amma gara laaqanaatti. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota televezyiinii mo'aa isinillee mana keessan ta'a nyaadhaa dhugaa bulbulli dammaa jira wanti dhibeen jiru isinis bashannana ayyaana gaarii. Arganeera fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganeera fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganeera. Sadiqida abba bara maqaan isaas Yesuusidha inni guddaadha sadiqida abba bara maqaan isaas Yesuusidha fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganeera fayyisaan dhalateera.
Yeroonsaas waan karaa mootummaa isaa dhumaan qabu fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneerra fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneerra. Mucichi guddaadha hubachiisa gaggeessaa jireenya mootiin nuuf kennameera. Mucichi guddaadha hubachiisa gaggeessaa jireenya mootiin nuuf kennameera. Fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneerra. Egaan kabajamtoota hordoftoota televezyiinii mo'aa guyyaa har'aa kana ayyaana dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan bifa amma argaa jirtan kanaan kabajaa jirra. Baay'ee namatti tola. Isinitti toleera? Baay'ee ogeettiin akka ayyaanni nutti urgaa'u gootee jirti. Akkuma maqaa ishee ogeettiidha. Namoonni biraan yoo markaatoo yookaan agamsa deemtan gamoo ligaat biraan lammaffaarratti utuu waan nyaatiin hin galina. Egaa ittaan Sudaan mana kana nuuf iyyamanii akka nuun qophii ayyaana keessatti qopheessuun kan nuuf godhan adde Abarraash Gammachuu baay'ee isaan galateeffanna. Ittaan Sudaan adde Elsaa Phaawulos safuu aadaa Oromoo uffata akka kanatti miidhagu kan nuuf qopheessan ijoollee kana kan miidhagsite Elsaadha. Isheedhaanis baay'ee galatoomi ittiin jenna. Ittaan Sudaan Caaltuu Asaffaa yookaan Barruu Dikoor. Dikoorii ala kanatti argitan mana kana keessa jiru hundumaa kan dikoor goote isheedha. Cidhaaf qophii garaagaraaf yoo barbaadan Caaltuuf bilbilaa isiniif qopheessiti bakka jirtanitti dhuftee isin dubbachiifti. Akkasuma kabajamtoota hordoftoota keenya kaameeraadhaan kan nu tajaajilaa jiran guyyaa har'aa kana ogeessa kaameeraa Naatnaa'el Boonjaa, Dassaaleny Hirphoof, Bookaa Mardaasaati isaaniinis baay'ee isaan galateeffachuun barbaada. Ittaan Sudaan qophii kana daayirekti gochuudhaan kan na gargaaraa jiru daayirekteer olaanaa Qalbeessaa Magarsaati. Qalbeessaan baay'ee galatoomi ittiin jechuun barbaada. Qophii kana immoo adda durummaadhaan kan isiniif qopheessan Soolana Dimaasuuti TV mo'aa waliin ta'uudhaan ayyaana gaarii galatoomaa. Ifa guddaasaa arganneerra fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneerra fayyisaan dhalateera ifa guddaasaa arganneerra. Inni guddaadha
kaasaa